Olle ooltanii bullee bultanii ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhe Oromoon. Nagaa jirtu jechuuf nagaan hin jiru. Nagaa qabdu jechuuf nagaa hin qabnu. Uummanni Oromoo bakka jiru hundatti goolamaa fi cinqii keessa jira. Kanaaf aadaa waan ta'eef akkam ooltan akkam bultan nagaa jirtu jechuun aadaa waan ta'eef aadaa sana guunna jenneeti jechuudha. Oromoon yoo mammaaku waaqni guddisee sin xinneessinii jedha. Mul'isee sin dhoksinii jedha. Tuulama biratti immoo waaqni ganama gaara cuqqaalaa si godhee gargara cuqqaalaa hubboo sin godhinii jedha Oromoon. Mammaaksi kun hiikaa guddaa qabaa jechuudha. Mammaakstolee nama mammaake kun waan Oromoon qabsoosaa keessatti dabarsee fi sadarkaa irra ga'e bakka irra jiru kanaaf deebii ta'a jedhee tananii bakka bu'a jedhee tanii kanan mammaake jechuudha. Jara keenya waan gidduu kana Oromoo irratti deemaa jiru kun waan gidduu kana Oromoo irratti ta'aa jiru kun dhugumaan Oromoon waggaa dheeraadhaaf cabe jedheeti mama. Oromoon hin cabee alagaa jalatti cabee seeneffama. Cabiisni akka kanaa qaaniin akka kanaa salphinni akka kanaa kan akka amma yeroo ammaa kana silaa Oromoo muudateera. Mammaaksa koo kanaa wajjiniin waanuma wal fakkaatuu fi waan keessa jirru kanaaf dhaamsuma xiqqoo dabarfachuufani. Mee fageessinu achi qabsoo Oromoon waggootii afran waggootii 5-6 darban kana gochaa ture keessatti addunyaa irratti mul'atee ifee anga'ee sabni akka kanaati sin jiraayii jechisiisee ture. Dhuguma dubbachuudhaaf warra waggaa dheeraadhaaf Oromoo cabsanii Oromoo bitan jennee himannu kanaa harka kennachiiset qaanfachiise. Hiriyaa saba Amaaraa kanan qaban ture. Gaafa Minilik Tuqursaw jedhee azmaariin isaanii tokko sirbu Oromoon akka malee mufate. Oromoon addunyaa kanarra jiru hundi sagalee tokkoon mufatee mufaatii isaa agarsiisee jechuudha. Azmaaricha waan kana weellise sana konsartii isaallee horii guddaadhaan kan qophaa'e. Warshaan biiraa Heenikan kan biyya Hoolaand kan biyyatti konsartii isaa sponsor gochuudhaaf ture itti duulee Oromoon cabsee jechuudha.
namni kun yeroo sana naa bilbile. Edaa Oromoon dhugaa dhagaa garaa laafaa obsa qabaa gaafa immoo obsa fixatee lafti hin dandeessu kan jedhamu sun edaa dhugaadhayi amman dhugoofadheenaan jedhe. Oromoo yewwaa ነው የሚባለው የዋህ ነው እንጀሉ ሚቲሬ የዋህ ነው ታጋሽ ነው ሲባል ነበረ። ትዕግስቱ ደግሞ ካለቀ መሬት አይበቃውም የሚባለው ለካ እውነት ነው አንጀለ ጀቹ አከሚቲ አከ ከነቲ ሙፈቺሴ ምኒልክ Oromoo seenaadhaanii biyyattii Itoophiyaa sana ijaare jedhamu. Xaaliyaanii kan ari'e Oromoodha jedhamu. Minilik immoo edda hamma kana mufaasisee saba kanaa naan jedhe jechuudha. Nama sanarraan fakkeenya namni kunumtuu akkana jechuun isaa hubateetiidha jedhee tananii warra of tuulu kana. Egaa guyyaa sanaatirraa kaasee ani saba kana hordofaan ture. Qabsoo Oromoon gaggeessuu fi jarattii kana hordofaan ture. Hamileen ishii gadi cabeet waan Oromoon jedhu fudhachaa Oromoo jalatti galaa Oromoo mataa jalatti qabataa isa kanaan dura dabarsitee dubbattuu fi darbaa dubbattu sanallee uf qusachaa dhuftee jechuudha. Haga gaafa 2018 Itoophiyaa suuseen ganaa namaa Itoophiyaa minilikee ganabbaatiin Itoophiyaa jedhamee amma guyyaa faarfamuun sanatti jarri kun mataa gadi qabattee mataa gadi cabsitee bakka ofii barbaadataa turre bakka ishiidhaan maalu jennu sana yeroo hunda bakka isaanii maaluun jedhaan akka dheerina isaaniititti akka dandeetti akka gahee isaaniititti bakkasitti deebi'anii turan. 2018 jarri keenya mana keenyatti gaaffii Oromoo mirga Oromoo waan Oromoon gaafatu waan Oromoon qabsaa'eef deebisu gaafa immoo waltajjii jaraa dhaqanii Itoophiyaawwinnat suuseenu jedhanii guyyaa sanarraa kaasanii bakka isaanitti deebi'uu jalqabanii jechuudha. Har'a Oromoon akkasitti guddatee akka gaaratti sodaatame sun addunyaan ajaa'ibsiifatte sun alagaan illee mataan gadi cabe suni har'a ija isaanii tokko Hacaaluu buruqsan. Hacaaluu buruqsaniit dursanii Jawaarin buruqsuuf turanii isa waaqni jalaa baasee amma guyyaa irraa eegee fi jabina Oromoo wajjini. Hacaaluu buruqsanii garuu isaafis hin oollee mana hidhaatti darbanii jechuudha. Mana hidhaatti darbamee Jawaararra wanta akkittiin of harkaa qabaa salphina Oromoon keessa jiru kan Oromoo akkasitti qabsoofnee bakkee kanaan geenye kana har'a gaafa akkanatti ilmaan naftanyaa irraa haasoftu gadi ba'ee waa itti himuu hin danda'u gadi ba'ee waa itti dubbachuu hin danda'u kan arguuman mana hidhaa keessatti beelan du'uu naaf wayya jedheet beelan adabamee har'a guyyaa 12ffaa isaati 13ffaa seenuuf jira jechuudha. Gaafa sadarkaa kanarra jiru gaafa Hacaaluu dhabnu gaafa Jawaar du'aa fi boolloorraa qarqara boolloorra jiru kana Oromoon guddaan addunyaa rifaasise sun Oromoo guddaan guddina isaa addunyaa ajaa'ibsiise sun har'a eessa dhaqe? Har'a maal nutti godhani? Har'a maal nutti buusani?
ganama gaara cuqqaalaa taanee galgala cuqqaalaa hubboo taane moo jara keenya hin abaaramne laata? Oromoon gaafa sana akkasitti wal faana ka'e sun har'a warri aqanqaalanii injifannoo keenya nu harkaa aqanqaalanii fuudhanii wareegama ilmaan Oromoo kichuu 5,000 gabbarre nu harkaa fuudhanii alagaatti dabarsanii kennan. Waan nuti gaafanne sana mammaranii irra ta'an isa kaan haalan sirna naftanyaa nutti deebisuudhaaf jedhan nurratti deebisanii malee nurratti deebisuuf jechuun nurratti deebisanii nutumaa jiran. Ilmaan keenya kan qabsaanii nu qabsoosisaa turan inni kun isa kaan ajjeesanii isaan kan qabsaa'ota keenya mana hidhaatti guuranii dararaa jiran. Maal taanee callisnee teenye jaran harka marannee Dheengadda irraa kaatee ijoolleen sadarkaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irraa bakka bakka waa jechaa jiru. Yoo xinnaate guyyaa kun jalqabame irraa ka'ee Oromoon qotee bulaan daldalaan hojjataan mootummaa akkamitti faana hoo jedhee ka'uu dadhabe. Odoo bar waan ijoollee keenya 5,000 gabbarre sun nu deebi'eera ta'e kana harkaa qabna jenna. Isa itti gaafa gabbaruudhaaf wal faana qabsoofne inni iyyuu karaatti hafe inni iyyuu nuuf hin deebine deebi'ee gaagaama gara biraatiif nu hawwaate gaagaama gara biraatirra jira. Guyyaa kana akkamittiin callisuu dandeenya? Maal arganne jenneeti? Gumaa keenya nuu ba'eemo? Gaaffii gaafanneen nuu deebi'eemo? Moo dhuguma bal'ina sammuu keenyaa beekumsa waan siyaasa hubannuu fi jireenya egeree keenya jireenya Oromummaa fi Oromoo itti hubannutu haguma dabaloonni bilisiginnaa nutti himtu kana yaa jara keenya. Dabaloonni bilisiginnaa kan nutti maa jirtu bar sirna naftanyaa nutti deebisuudhaaf naannoo teenya naannoo Oromiyaa tana kukkutanii sameen Itoophiyaa ደቡብ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጅረኒ ክፍለ ሀገሪን ኩኩተኔ ቢራኑ ነጋኑ ቡልቹዳፍ ዴማ ካዮን ኩን ካዮ ቢራኑ ነጋቲ ሴና ቢራኑ ነጋሞ የሮ ባየ ዴብና አሶፍኔ ጅረን ቤክቱ ቢራኑ ነጋ ቀብሶ ከንጀል ቀቤጅ መን ሂዳ አፋን ኦሮሞ ዱበታ ጆለን አፋን ኦሮሞ ዱበቲ ቀብሶቲ ከኑ ሴንሲሰ ሚዳ በራ ዴራቲ ummata keenya kana jalaa baasuu qabna bilisoomsuu qabna jedhanii kanaa jedhee tan qabsaa'ee jedhe. Kanaaf gaafa qabsoo jalqabu gaaffii ummata Oromoo kana ukkaamsuuf qabsoo jalqabe namichi kun. Oromiyaa ishii jedhamtu kana afaan Oromoo jedhamu kana ukkaamsuuf qabsoo jalqabe namichi kun. Har'a bilisiginnaa fi gimboo sabaatti yookaan izeemaa jedhan har'a isaantu har'a filatamee Oromiyaa Itoophiyaa godhee kifla hagariidhaan bulchuudhaaf deemaa jira. Isa kana nutti maa jirti bilisiginnaan isa kana dhuguma kaayyoo keenya kaleessa ijoollee keenya itti finne ofii keenya itti dhumne abbootiin keenya waggaa 150tti wareegamaa turte sana isa kana bakka tu'ee bu'eetii fudhanne jennee callisnee teenye moo maaluma taane dhuguma dubbachuudhaaf miidiyaa kanatti ba'ee dubbachuudhaaf yeroo meeqa yaalee tanan dhuguma waanan dubbadhu kun cubbuu Oromoo irra tuulamee jiru kana bakka bu'aayi. Hamma sana guutuu danda'e kan jedhu baay'een itti rakkataa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Cubbuu lafarra jire lafa dachii kanarra hin jirre Oromoo irratti hojjetamaa jira. Akkamitti hoo jennee ba'uu dadhabne har'a waa hunda dhabne waan kaleessa ijoollee keenyatti gabbarre abbootii keenyatti gabbarre nu harkaa qanqaalanii biraanuu nagaatti gurguratanii biyyattii kifla hagariidhaan kukkutanii jiraachisuudhaaf. Jara gaafa qabsoof nu gaafa ijoolleen keenya duutu sana bara qeen abbaa Oromoo xiqqoo Oromoo urgoofti turte.
sirna gadaa deebisuudhaaf naan xiqqoo urgaa qabna turre. Irreessa keenya sirnaan irreeffachaa turre. Har'a bar dabballoonni biltsiginnaa Amaaratii fi nafxanyoonni as baatee irreenya keenyallee yexaa'oota amlikoot nuun jette. Intala Asteer Badhaanee jedhamtu takka Badhaanee miteessaa akka abbaa haadhatu maqaa abbaa Badhaanee deetti malee abbaadha ishiitu eenyu akka taate hin beektu kun. Dhalli afaan Oromoo keessaa Badhaan irraa dhalate akkas hin jedhu. Irreessa keenya, irreessa aadaa, irreessa amantiitti namanaan. Inni kun aadaadha. Akka aadaatti fudhatuuti. Xaa'oot nuun jetteet bara darbe irreessa irreeffachuu dadhabne. Har'a Abiyyi nama kumaatamaan hiriira baasaa nama dhibbaan irreessa irreeffachuu dadhabne bara darbe. Qeen teenya inni urgoofti turte Oromoo. Qeen teenya xiqqoo qeen abbaa Oromoo urgoofti turte. Bara du'aa turre sana beeka deebiin nuuf hin deebine. Wanti itti gaafatamaa ture wanti du'aa nuuf hin deebine. Otoo qabsoofnu qe'ee Oromoo urgeessaa ture. Urgeessaa turte qeen Oromoo urgaa ture. Oromoo fakkaachaa ture. Har'a isa sana nurraa fuudhuudhaaf sirna naftanyaa mee gaafuma Abiyyi dhuferraa kabajaan abbootiin gadaan qaban ilaalaa. Mee gaafuma Abiyyi taayitaa kana fudhate kabajaa abbootiin gadaa qaban mee eessa? Bara qabsoo keessatti itti dhumaa turre sana. Abbaa gadaa qixxii qeerroo ka'eet qeerroo dura bu'eet bakka isaan dogoggoranitti sirreessa. Bakka isaan sirrii hojjetanitti sirrii gocha. Akka qabeenya namaatitti hin buune gorsaa. Bayyanaa Sanbatoo kana gochaa ture. Kabaja qabaa ture. Bara sana wayyaanee fuulduratti kabaja qaba ture. Abbootiin gadaa keenya kabaja qabdi ture. Har'a waan abbootiin gadaa jedhanillee dhagamaan jiru bara Abiyyi kan. Inni kun har'a hamma kaleessa gaafatti gulluunu sana hin geenye. Gaaffii Oromootu deebi'a jedhanii warri kaayyoo keenya kana nurraa fuudhan Abiyyi hin xireeffatayyuu waan Oromoo kana hin xireeffata. Itti saalfata akkuma warri laan naftanyoonni duubatti hafummaadha kun akka isaan jedhan sanaa duubatti hafummaa nuun jedha. Kan keenya garuu qaroo. Sirni Oromoo har'a addunyaa irratti addunyaatti ittiin bulti. Qaroodha Oromoon. Gaafa addunyaan sadarkaa kana hin geenye sana gaafa addunyaan dimokiraasii waan ta'e hin beekne sana sirna dimokiraasiitti buraa ture Oromoon. Har'a isaan xireeffata Abiyyi. Dabballoonni isaa isaan xireeffatti. Dabballoonni isaa amantii biltsiginnaa jedhamu kana jala deemtu hundi kan hin xireeffatti. Kan jaraa garuu jalatti fincoofti. Jalatti duuti. Duuba kana arganneeti ree kan callisnu gaafa har'a Jawaarii reeffa isaa mana hidhaatii baasuudhaaf jirru kana reeffa isaa fudhachuuf jirru kana isa kanatu nu callisiise. Haa ta'u Jawaarii saadu. Hacaaluu ajjeesanii miti. Hacaaluu Jawaarii saadu achi keessa. Mee seenaa maalis dabarsitu dhalootaaf? Seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafa Oromoo jaarraa tokkoofan duubatti qabnaa. Jaarraa tokkoof duubatti qabnee bulchuu qabna jedheeti. Ministeerri Haayila Sillaasee, muummichi ministeera Haayila Sillaasee Oromoon akka hin baranne godhi gaafa jedhuuni. Dhugaatiin naa buufame dhiiga natti fakkaatee jedhe. Isa santuu qabsoof isa kakaase. Isa kana dhalootatti himee dhaloonnis kana fudhatee qabsaa'ee bakka naannu ga'e. Isaan irraa fuunee Oromoon isaan irraa fuutee qabsooftee bakka irra geesse tana geesse. Kittillee naftanyaa harkaa fuutee naftanyaatti deebiste. Duuba maal ijoollee dhalootaaf maal dabarsuuf maal himna dhalootatti? Maal seenessine seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu bakkee kanaan geenye? Maammoo Mazammir bakkee kanaan geenye? Waaqoo Guutuu bakkee kanaan geenye? Hayilamaariyaam Gammadaa bakkee kanaan geenye? Warri qabsoo isaanii itti irraa fuudhanii tarkaanfataa turan Hacaaluufaa nyaatanii
Jawaar boruman hidhaa keessatti du'a. Reeffa isaa fudhanna. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo reeffa isaanii achi keessaa guurranna. Kaayyoon teenya naftanyaatti dabarfamte kanneen nuti sabni har'a lafa kana jiru. Uummanni miliyoona 50 kun seenaa maal dhaloota dhufuuf dabarsa. Jenneeti kan dhabanneetiin. Moo miliyoonni 50 kun walirratti dhumneeti. Lafti tunis biitti tunis haa baddu haa fudhatan jennee murteeffanna jaran. Isa kana namni itti yaaduu qaba Oromoon. Oromoon isa kana itti yaaduu qaba. Seenaa kana itti yaaduu qaba waan boru eegere dhalootaaf kaa'u itti yaaduu qaba. Kan nutti deemaa jiru bakkee kanaan geenyetti Rabbii jedhaati Biraanuu Naggaa Oromiyaa haa bulchu. Oromiyaa keessatti haa fila bulchuu dhiisa. Bulchuu dhiisa. Oromiyaa fi Finfinnee keessatti filannoo dhafuu dorgoma bakka Maraaraa Guddinaan dorgomnetti. Bakka Daawud Ibsaa hin dorgomnetti. Qabsaa'onni Oromoo waggaa meeqa mana hidhaatti nuu nyaatamte. Waggaa meeqa gammoojjitti nyaatamte. Waggaa meeqa gammoojjiin nyaachaa bahe. Mana hidhaatti jireenya isaa guutuu Maraaraa Guddinaa ijoolleen godhan. Har'a inni gaafa ijoolleen dhiiga ilmaan Oromootiin mo'anne jennee bakka kana geenye isaan keessaa baasanii Biraanuu Naggaa faatu filatama. Dorgomaa filatamuu dhiisa. Oromiyaa irratti Finfinnee ilmaan Oromoo irratti dhumte kana irratti filatamuudhaaf dorgoma. Kana teenyee laallaa salphina meeqatti salphannee Maraanaan salphina meeqatti salphatee Baqqalaa nama guyyaa irraatti mana hidhaatiin baane. Baqqalaan hamma guyyaa irraatti mana hidhaatiin baane. Inni kun nama seenessa. Inni kun nama seenessa. Oromoo inni kun nama seenessa. Ijoollee keetii irratti du'i. Haaduu Jawaar waan isaa malu waan hunda isaa hojjeteera. Hacaaluunis du'e miti. Ijji tokko nu dhangalaate ijji takkaan deemaa jira. Har'a immoo Jawaar reenfa fudhachuudhaaf jira. Baqqalaa Garbaa hidhamtoota hundumtuu nyaata dhaabaniiru reenfa isaanii baafachuuf jira. Isaantu du'e moo warra lafa kanarratti hafutu du'e aree laata? Inni kun waan itti yaadamuu qabudha. Waan itti yaadamuu qabudha. Biraanuun halkan tokko dachee Oromiyaatirra buluun qabu kaa dubbachuudhaaf. Biraanuu Naggaa dachee Oromiyaatirra halkan tokko buluu hin qabu. Ilma Oromoo balleessuudhaaf kaayyoo Oromoo balleessuudhaaf nama jaarmaa siyaasaa ijaarrate. Isa kana namooti yaaduu qabu. Nurratti Oromoo irratti Oromoo fi Oromiyaa irratti ollaan illee itti taphata. Isaayyaas Afeworqii carraa Oromoo ala lama gubate keessa Isaayyaas Afeworqii qoonni isaa yoo xiqqaate 100 keessaa parsantii 50. Bara 2092 wayyaanee wajjiniinuu ta'eet Oromoo chaaptara keessaa ari'e. Oromoo adda bilisummaa Oromoo chaaptara keessaa ariisise. Waraana Oromoo akka har'a wayyaanetti duulanii waraana isaa Asmaraadhaa galchaarra saba Tigraay lafarraa duguuge kanatti ummata Oromoo waraanee waraana adda bilisummaa Oromoo kan waraane Shaabiyaa. Chaartarii keessaa kan baase Mallasaa wajjiniinuu Shaabiyaa Isaayyaas Afeworqiiti.
duubarra immoo waan isaanuu iyyuu ibiddaa fi cilii godheet akkasitti walitti naqe malee. Har'as gaafa Oromoon injifatee dhufu namicha maraataa kana wajjiniinuu walii galee injifannoo Oromoo ilmaan naftanyaatti gurguratame biyya wajjiniinuu ta'an. Qabsaa'ota Oromoo mana hidhaatti guuran adda bilisummaa Oromoo naaffessan. Har'a Abiyyi caalaa Isaayyaas Afawarqiiti waa'ee tokkummaa Itoophiyaatiif kan dhaabbatu inni biyya isaa bilisoomse keessa. Maaliif biyyattii tan akkanatti walitti qabee dhufee nu saamuudhaafi jechuudha. Amma duulli Oromoo irratti banamee jiru qaama tokko qaama lama qaama sadii miti qaama hedduudha. Garuu kan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf kusatee jiru qaamni sadi. Gimboot torba bilxiginnaa fi sirna naftanyoota. Naftanyoonni addatti kophaatti ijaaramanii jiranii Abin Balaadaraa inni biraatis Gimboot sabaatti har'a Izeemaa bilxiginnaa Amaaratii fi Oromoo. Warra kanatu nutti jira. Warra kanatu Jawaariin ajjeefamu malee kaayyoon warra kanaa fiixa waan hin baaneef Jawaariin ajjeesisuuf ka'anii ajjeesuuf ka'an. Waan hin ajjeesne bakkee kanaan ga'anii Hacaaluu ajjeesan. Hacaaluu ajjeesanii sababa Hacaaluutti Jawaariin hidhan. Har'a Jawaariin hin du'aa fi gaafa guyyaa 12 gaafa nyaata dhaabuudhaafi gaafa nyaata dhaabuudhaaf guyyaa 12 guutuu nyaata dhaabee jiru kanatti isaan har'a feestarra jiru. Kaleessa feestarra oolan Gondaritti. Gondar Gojjam naannoo Amaaraatitti. Wanta badhaafamaa oole, farda badhaafamaa oole Abiyyi Oromtichi Oromoon keenya. Jawaar guyyaa 11ffaa ture. Jawaar isaa masaraa Minilikii masaraa seexanaa sanatti galchetu mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessa guyyaa 11ffaa nyaata dhaabee jira. Isaan feestarra jiran jechuudha. Kanaaf isaaniif Jawaar du'uun ajjeefamuun Jawaar isaaniif dirreetu bal'ataaf Oromoo cabsuudhaaf. Kan akka warra akka jaarmiyaa akka warra hayyoota Oromoo akka warra hidhamanii kan cabsanii baasanii dubbatanii qabsaan waan hin jirreef Jawaar du'uun dirqama. Kanaaf Oromoo hookaa qaanii jalaa bahu hookaa qaanii baattee gabrummaa jala jiraachuu salphina jala jiraachuu kana walii filadhu. Kana addaan baafadhu. Addunyaan usitti kofalti. Sabni akkanaa maalii durumaa kan qaanofne xinnoo mataa ol qabanne beektu injifannoo bara darbe kana keessa. Baay'een uummata keessanii amma gaafa amma kanaa jettaan yoodee isaanoo amma kana. Warri amma namni miliyoona amma kanaa nama miliyoona kanaa amma akkamitti bituu danda'a ta'uu waan dubbachuu hin danda'amne jedhee addunyaan nutti kolfaa baate. Seenaan sun hin haaromne. Seenaan sun haaromeet immoo bakka sanaa gaditti gad deebinee jechuudha. Bakka sanaa gaditti gad deebinee jechuudha. Oromoo ooltee odoo hin bulin gaafa Jawaar du'e boo'u irra har'a duus jiraatus odoo inni hafuurri keessa jiru Jawaariif dhaabbachuu kee ofiif dhaabbachuu kee salphina jalaa ba'uuf dhaabbachuu keetiif bahi sagalee kee dhaggeessisi. Bahi sagalee kee dhaggeessisi. Irraan isinii deebi'a ammallee waan ijoolleen 5,000 duute otoo isinii deebi'ee Oromoof deebi'ee odoo ta'e hayyee. Isas dhabneet ijoollee teenyas dhabneet warra qabsaa'ee nu qabsiisaa jirus dhabneet Minilikitti waggaa 150 duubatti gad deebine. Kanumaan jedha ulfaadhaa.